Iraan qabxiilee marii Ameerikaa waraana dhaabuuf gara Teeraanitti ergite guutumatti kuffisuu labsite. Iraan ergaa ifa ta'e dabarsite waraanni kun kan xumuramu yeroo Waashingten barbaaddetti osoo hin taane ala Teeraan barbaaddu qofaan xumurama jechuun ibsiteetti. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan guyyaa irraa haleellaa baay'ee guddaa jedhee ibse. Israa'elii fi taargeettiiwwan Ameerikaa irratti raawwachuu labseera. Ameerikaan humna olaantummaa qabduu fi tarsiimoo boccuu osoo hin taane humna shallaggii dogoggoraan kuufaatii jala jirtu jechuunis ibseera. Ameerikaan loltoota dabalataa bobbaasuuf qopheessaa yeroo jirtutti Iraan akeekkachiisaa meessiteetti. Ameerikaan loltoota lafoo yoo bobbaafte kasaaraan kana caalu akka ishee mudatu Iraan akeekkachiisteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisa sodaachisaa ta'e kenneen haleellaan dhaabbata niikuleeraa Israa'el irratti raawwatame balaa guddaa fiduu akka danda'u akeekkachiiseera. Iraan qabxiileen Ameerikaa waraana dhaabuuf gara Teeraanitti ergite guutumatti kuffisuu labsite. Iraan ergaa ifa ta'e dabarsite waraanni kun xumuramuu kan danda'u yeroo Waashingten barbaaddetti osoo hin taane haala Teeraan barbaaddu qofaan xumurama jetteetti. Akka qondaalonni Iraan jedhanitti gaafiin Doonaald Tiraamp dhiyeessan garmalee dadhabaa fi dhugaa dirree waraanarraa kan adda cite ta'uu dubbataniiru. Teeraan haga ulaagaaleen mataa ishee guutamutti qabsoo waraanaa akka itti fuftu cimsitee dubbatteetti. Ulaagaaleen kunneenis jajjaboo fi araarama kan hin qabne ta'uu ibsuun tarreessiteetti. Kanneen keessaa haleellaa fi ajjeechaan guutumatti akka dhaabbatu, waraanni akka deebi'ee hin muudanne wabii qabatamaan akka kennamu, beenyaan miidhaa ga'eef akka kaffalamuu fi abbaan biyyummaa ishee Strait of Hormuz irratti guutumatti beekamtii akka argatu gaafatteetti. Teeraan yeroo waraanni kun itti xumuramu Waashingten akka to'attullee akka hin ayyamne ifatti dubbatteetti. Iraan yommuu waraanni kun xumuramu ni murteessiti jechuun qondaalonni olaanoon Iraan irra deddeebiin dubbataniiru. Golga duubaan Ameerikaan ammallee karaa dippiloomaasii banuuf yaalaa jirti jedhameera. Gabaasni akka agarsiisutti Waashingten karaa Paakistaanii marii alkallattii gochuuf yaalaa jirti. Mariin kun hooggantoota olaanoo kanneen akka JD Vance hirmaachisuu malas jedhameera. Yaa ta'u malee haga ammaatti mallattoon guddinaa kan hin jirree fi walamantaa dhabuun gadi fagoonis uumameera. Qondaalonni Iraan marii bara 2025 darbe kan akeekan yoo ta'u, waliigalteen osoo hin taane haleellaa waraanatiin xumurame jedhaniiru. Seenaan sun ejjennoo Teeraan bocuun dhiibbaa jalatti mari'achuu akka diddu taasiseera. Kanuma walii wal-dhibdeen lafarratti mul'atu itti fufee kan jiru yoo ta'u, Ameerikaan tarkaanfii itti aanu yeroo madaaltutti Peentaagoon komaandoo kutaa qilleensaa 82ffaa dabalatee humnoota dabalataa bobbaasuuf qophaa'aa akka jiru himeera. Kunis kan ta'e yeroo Tiraamp waraana kana mo'annee jirra jedhaniif dippiloomaasiin tarkaanfachaa jira jechuun uummata duratti labsaa jiranitti. Yaa ta'u malee qaawwii jechoota fi dhugaa gidduu jiru babal'achaa dhufeera. Iraan ifatti yaada Ameerikaan mariin itti fufee jira jedhu irratti qoosuun Waashingten ofii ishee waliin mari'achaa jirti jechuun baacceetti. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan guyyaa irraa haleellaa dambalii 80ffaa Israa'elii fi taargeettiiwwan Ameerikaa irratti raawwachuu labseera. Akka koreen eegdota warraaqsaa jedhutti haleellaa yeroo dhiyoo kanaan kallattiin onnee humna ajaja Israa'el kaabatti argamu rukuteera. Misaayiloonni gara magaalaa Saafeeditti kan rooban yoo ta'u, Iraan wiirtuu ajajaa humna Israa'el ijoo ta'ee fi lola kaabaa qindeessuuf itti gaafatamummaa qabu rukutuu himteetti. Iraan dambalii misaayiloota ulfaatoo fi humna ittisaa ol ta'an fayyadamuu kan ibsite yoo ta'u, waraanni ishee ittisarraa gara waraansatti ce'uu mirkaneessiteetti. Kanuma waliin bal'inni taargeettiis haala ajaa'ibaan babal'ateera. Guyyaa irraa magaalonni akka Teel Aviv, Kiriyaat Shimoonaa fi Baankii Baaraak balaa jala galaniiru. Misaayiloonni fi diroonis samii Israa'el gubbaa barrisuun gadi fageenyaan rukuttaa gaggeessaniiru. Israa'el keessatti saayiraniin akeekkachiisaa jireenya guyyaa ta'eera. Kana malees Iraan buufata xiyyaaraa Al-Salaam, kaampii Arfaajaan, buufata xiyyaaraa Mufaaq Saaltii fi buufata xiyyaaraa Sheekiisaa dabalatee bakkeewwan waraana Ameerikaa waliin hidhata qabanis rukutuu himteetti. Haleellaan guyyaa irraa raawwatame misaayila boba'aa dhangala'aa fi boba'aa jabaa fayyadamuun akka ta'e simameera.
Koreen hidhoota warraaqsaa hojii kana deeggarsa Hizbollaa fi uummata kibba Libaanos bakka lolli itti cimetti deeggaruuf akka ta'e himeera. Walitti hidhamiinsi kun fuula waraanaa adda addaa gara seeneffama tokkootti jijjiira jechuunis ibseera. Waraanni Israa'el gama isaan dhaabbilee oomisha misaayila galaanaa ijoo lama Teheraan keessatti haleeluu beeksiseera. Waraanni Israa'el haleellaa qofaaf deebii kennuu osoo hin taane dandeettii Iraan haleellaa itti fufsiisuuf qabdu dadhabsiisuuf akka yaalaa jiru himeera. Dhaabbilee oomisha misaayilaa rukutuun dhiyeessii haleellaa Iraan gara fuula duraa rukutuuf kaayeffate taasisuu himeera. Waraana gidduutti qondaalonni waraanaa Iraan ergaa ifa ta'e Ameerikaaf dabarsaniiru. Wanti Waashingteen marii jettu ilaalcha Teheraan biratti dippiloomaasii uffachuun duubatti deebi'uu malee waan biraan qabu jedhaniiru. Leetanaal Koloneel Ibraahim Zolfaagaarii akka ibsanitti Ameerikaan humna olaantummaa qabduu fi tarsiimoo boccuu osoo hin taane humna shallaggii dogoggoraan kufaatii jala jirtu jechuun ibseera. Humni olaanaa ofiin jedhu haala kana jalaa miliquu osoo danda'e silaa dursee miliquu danda'a ture kan jedhan qondaalichi mo'amuu kee walii galteetti osoo hin qabatin fudhachuu qabda jechuun Tiraampiif ergaa dabarsaniiru. Jechisaa kun kallattii seeneffama Tiraamp irraa dhufe kan mormu yoo ta'u isaanis waa'ee marii ijaarsa fi furmaata ta'uu danda'u dubbataniiru. Yaa ta'u malee qondaalonni Iraan qunnamtii yookiin mariin amantaa qabu biyyoota lamaan gidduu akka hin jirre cimsanii dubbataniiru. Walfaalleessuun kun wallabdee gadi fagoo kan mul'isu yoo ta'u Teheraan taateewwan marii gabaa tasgabbeessuuf jabaa to'achuuf kan dhiyaate jechuun kuffifteetti. Biyyoota muraasa dura Waashingteen bu'uuraalee humna ibsaa Iraan irratti haleellaa raawwachuuf doorsisa sa'aatii 48 kennitee turte. Balaan kunis lallaafaa dhufuun gara dubbii dhukaasa dhaabuu fi yaada qabxii hedduu gabaafameetti mul'ateera. Akka ilaalcha Teheraanitti sochiin kun dippiloomaasii osoo hin taane jijjiirama diddaan dirqisiifamedha. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahim ejjennoo kana cimsuun mariin darbe gantummaa dippiloomaasii guddaa ture jechuun dubbataniiru. Ministirichi Ameerikaa waliin qunnamtiin tokkollee akka hin jirre ibsuun yeroo darbe osoo mari'achaa jirru yeroo lama haleelamne jechuun gaabbii qaban himaniiru. Yaadannoon kun ejjennoo Iraan yeroo ammaa kan ibsu yoo ta'u kana booda mariin akka daandii nagaatti osoo hin taane akka balaatti ilaalama jedhameera. Biyyoonni akka Paakistaan gidduu seenuuf yaalii gochaa kan jiran yoo ta'u qabxiileen marii 15 gara Teheraanitti darbuus fudhatama dhabuun deebi'eera. Yaa ta'u malee lafarratti tarkaanfii walxaxaa ta'e itti fufeera. Ameerikaan loltoota lafoo dabalataa bobbaasuuf qopheessaa yoo jirtu Iraan akeekkachiisa ishee ammeessiteetti. Ameerikaan loltoota lafoo yoo bobbaafte kasaaraan kana caalu akka ishee mudatu Iraan akeekkachiisteetti. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan Muhammad Baagaarii ergaa sanatti marsaa biraa dabalaniiru. Sochiin Ameerikaa hundi dhiyeenyaan hordofamaa jira jechuun Waashingteen murtoo Iraan akka hin qorrees akeekkachiisaniiru. Ibsisaa tooftaa bal'aa kan calaqqisiisuu fi karaa ittiin ofirraa ittisuu akkasumas ammeenyi dabalataa kamiyyuu deebii kallattii akka argatu mallattoo agarsiisaniiru. Kanuma walii Waashingteen daandii lama madaalaa kan jirtu yoo ta'u dhiibbaa waraanaa cimsuun karaa baasuu danda'u qorachaa itti fufteetti. Haalli dachaa kun walxaxiinsa dirree waraanaa kan calaqqisiisu yoo ta'u sochiin hundi bu'aa waraanaa fi diinagdee gubbaa dhaabbateera. Gama biraan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisa sodaachisaa kan kenne yoo ta'u haleellaan naannoo dhaabbilee niikuleeraa Iraanii fi Israa'el irratti raawwatamu balaa hamaa fiduu danda'a jedheera. Misaayiloonni Iraan dhaabbata niikuleeraa Israa'el erga rukutanii booda rifaatuu guddaa addunyaatti erganiiru.